When Muslims preach Islam to a Christian, they're quick to say, "We believe in Jesus too." yommuu musliimonni kiristaanaaf lallaban nuyis yesuusitti ni amanna dhugumatti kiristaanota caalaa yesuusin ni jaallanna jedhu garuu hiika isaan yesuusitti amanuu jedhuuf kennan yommuu qortu inni yesuus isa qarqara galaana galiilaa irra deemaa ture sana waliin walitti dhufeenya homaa hin qabu waa'ee yesuus baruuf gara madda jaarraa jalqabaatti hin deeman waa'ee yesuus baruuf gara hayyoota seenaatti hin deeman waa'ee yesuus baruuf gara muhammaditti deemu muhammad ragaa tokko malee hordoftoota isaatti akka himetti namoonni beekamoon isaan dura turan hedduun musliima turan nuyi garuu karaa seenaa matumaa isaan musliima akka hin turre ni beekna kanaaf michoonni keenya musliimaa nuyi eenyuu fi eenyu warra muhammad dura turanitti ni amanna yommuu jedhan hiikni isaa waan muhammad waa'ee isaanii dubbate hunda ni amanna jechuudha isaan muhammaditti amanu akkasumas fakkeenya namoota sanaa isa muhammad uumetti amanu michoota koo muhammad daldaltoota yookiis karaavaans qofa otoo hin taane amantis ni saame natti fakkaata akkuma inni ka'aabaa fi sirna hajii warra waaqota hedduu waaqeffatan irraa fudhatetti namoota beekamoo amantii yihuudotaa fi kiristaanotaa irraas ni fudhate muhammad waan tokko yoo barbaade ni fudhata allaatu akkan fudhadhu fedha jedha aishaa gaafadhaa amma lallaba musliimaa tokkotti yoo maddoonni seenaa hundi hayyoonni seenaa dabalatee ilaalcha islaamummaan yesuusitti qabuun faallaa akka ta'an agarsiifte deebii itti yaadamee fi qorannoon deeggarame argatta itti yaadamee fi qorannoon deeggarame nan jedhee yaada raatuu fi maraattummaa fakkaatu jechuu kooti maaliif seenaan hundi ilaalcha islaamummaan yesuusiif qabu waliin wal faallessa sababni isaas eenyutu seenaa hunda mancaase jedhu eenyutu mancaase ree musliima seenaa waa'ee hin beekne waliin dubbachaa jirta ta'an waa'ee gumii niiqiyaa yookiin qosxonxiiniyoos isa jaarraa afuraffaa dubbata garuu musliima seenaa xiqqooyyuu beeku waliin dubbachaa jirta ta'a inni amantiin du'uu du'aa ka'uu fi gooftummaa yesuus jaarraa jalqabaatti akka deebi'u waan beekuuf yaada biroo sitti hima yeroo sana ergamaa phaawulostu kiristaanummaa mancaase siin jedha dhugumatti namni tokko ergaa yesuus balleessuu danda'a jedhanii yaaduun kiristaanaafis musliimaafis baay'ee nama dhiba akka amantii kiristaanaa fi islaamaatti yesuus jireenya dinqii hunda caalu jiraate kunis hojiin isaa fi ergaan isaa waaqayyoo biratti baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa argisiisa garuu akka musliimotaatti kun hundi yeroo qisaasessuudha sababni isaas allaan ergaa yesuus humna phaawulos jalaa eeguu hin dandeenye quraana keessatti sura 3 ayata 55 irratti allaan hordoftoota yesuus hanga guyyaa qiyaamaatti akka eegu yesuusiif waadaa galeera beeki allaan ni jedhe yaa yesuus ani si fudhadha gara kootti ol nan si kaasa olola warra hin amannees sirraa nan qulqulleessa isaan si hordofan hanga guyyaa qiyaamaatti warra kafaran yookiis kan hin amanne irra olaanoo nan taasisa sanaa booda gara kootti deebitu waanni isin irratti wal dhabdan gidduutti nan murteessa sura 61 ayata 14 irratti allaan hordoftoota yesuus warra dhugaa hanga isaan diinota isaanii irratti olaanoo ta'anitti akka gargaare dubbata yaa warra amantan gargaartota allaa ta'aa akkuma yesuus ilma Maryam barattoota isaatiin gara allaatti eenyutu na gargaara jedhe sanatti barattoonnis nuyi gargaartota allaati jedhan sanaa booda ilmaan Israa'el keessaa gareen tokko ni amanan gareen biraa immoo ni kafaran nuyis warra amanan diinota isaanii irratti ni gargaarre isaanis olaanoo ta'an So, Allah thought he could protect Jesus' message. Egaa Allaan ergaa Yesuus eeguu akka danda'u yaadee ture. Hordoftoota Yesuus hanga guyyaa qiyaamaatti warra hin amanne irratti ol aanoo akka taasisu waadaa galeera. Sun yeroo dheeraadha. Allaan kana akka raawwates dubbateera. Hordoftoota Yesuus warra dhugaa hanga isaan warra Yesuusitti hin amanne irratti ol aanoo ta'anitti akka gargaare dubbate. Garuu akka michoota keenya musliimaatti Allaan ergamaa Phaawulosiif of hin qopheessine ture. Ergamaan Phaawulos humna allaa caalee karoora allaa fashaleesse akkuma allaan hordoftoota dogoggoraa akka gargaaru gochuun isa gowwoomse michoonni keenya musliimaa nama yesuus isa ergaan isaa guutummaatti islaamummaa waliin wal faallessu amanu keessatti rakkoo hin argan hamma isaan ragaa jiru hunda shira yookiis konspaayireesii tiyoorii jedhanii balleessuu danda'anitti akkamitti wanti isaan godhan kun gowwoomsaa akka ta'e akka hubattan gochuu dandeenya nan beeka mee muhammad irratti waanuma wal fakkaataa haa hojjennu mee akkuma musliimonni yesuusin muusaa yookiin ibraahim ilaalanitti muhammadiin haa ilaallu haa jalqabnu ammaa jalqabee ani muhammaditti akkan amanu nan labsa
Muhammad raajii dhugaa akka ture nan amana. Musliimonni kana dhaga'uu isaanii baay'ee isaan gammachiisa ta'a. Isaanis baay'ee gaariidha. Daawit egaa islaamummaan dhugaa ta'uu isaa nu waliin amantaa jedhanii na gaafatu ta'a. Lakki hin amanu. Akkuma argitan Muhammad isin musliimonni amantan sun kan manca'edha. Ani Muhammad isa dhugaa kan kiristaana cimaa ture kan wangeela arabootaaf lallabuuf ergame sanatti nan amana. Muhammad Waaqayyo Sillaasee akka ta'e Yesuus immoo ilma Waaqayyoo isa uumamaa keessaa gale cubbuu keenyaaf fannoo irratti du'e du'aa ka'e ta'uu isaan hin amana ture. Amma Muhammad kiristaana cimaa yoo ta'e maaliif maddoonni islaamaa amanamoon inni islaamummaa lallabe Sillaasee morme gooftummaa Kiristoos dhabamsiise kiristaanonnis humnaan akka bitaman ajaje jedhu jettanii gaafattu ta'a. Gaaffii gaarii gaafattan waan ni ta'e nan isinitti hima. Bara Muhammad dura kiristaanonni Arabiyaa keessa turan baay'een isaanii warra barnoota dogoggoraa hordofanii fi addunyaa waliin waliigalan turan. Muhammad amantii dhugaa kan Yesuus Kiristoos deebisuuf dhufe. Inni jireenya isaa guutuu namoonni akka qalbii geeddaratan Yesuusin gooftaa fi fayyisaa isaanii godhanii akka fudhatan akkasumas Waaqayyo tokkichummaa ta'uu qaama sadii abbaa ilmaaf hafuura qulqulluu ta'uu isaa akka amanan lallabaa ture. Lallaba Muhammad isa humna qabuun waaqota hedduu waaqeffattoonni baay'een gara kiristaanummaatti jijjiiraman. Osoo hin du'in dura hordoftoota isaatiif quraana kenne. Quraanni inni jalqabaa sun kakuu haaraa afaan Arabiffaatti hiikame qofa ture. Ammallee quraana mancaa musliimonni har'a qaban keessatti harcaa kiristaanummaa ni argan. Sababni Yesuus quraana mancaa keessatti iyyuu adda ta'eef kanadha. Quraana mancaa keessatti iyyuu Yesuus jecha Allaati. Yesuus hafuura Allaa biraa dhufedha. Yesuus durba irraa dhalate. Yesuus lubbuu uumuu danda'a. Jaamaa ni fayyisa. Lamxii ni qulqulleessa. Du'aas ni kaasa. Yesuus Masiihicha. Akkasumas quraanni mancaan sun iyyuu kiristaanonni wangeelaan akka murteessan ni hima. Warri wangeelaa waan Allaan isa keessatti buuseen haa murteessan. Namni waan Allaan buuseen hin murteessine isaan finciltoota. Yoo kiristaana taatanii kana daawwattu ta'e akka chaanaaliin kun guddatuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Namoota biroofis qoodaa yookiin share godhaa. Akkasumas viidiyicha like gochuun yoo jalqabdan baay'ee gaariidha. So, if the Quran was originally a Christian book, what happened? Egaa quraanni jalqaba irratti kitaaba kiristaanaa yoo ta'e maaltu ta'e ree? Namni hamaan sobaan waaqayyo sobaa waaqeffatu kan Usmaan jedhamu inni kiristaanummaa jibbu Muhammadin hin beeknee fi Allaan yookiin waaqota sobaa Arabiyaa keessaa tokko waaqeffatu tokkotu ture. Erga Muhammad du'ee booda Usmaan waan Muhammad milkeessuuf carraaqe hunda balleessuuf murteesse. Usmaan inni hamaan kun karaan waan Muhammad hojjete itti balleessu yeeyyii uffata hoolaa uffatte ta'anii kiristaanota Arabiyaa keessa jiraatanitti makamuudhaan jedhee yaade. Kanaaf akka waan kiristaana ta'etti of fakkeessee gowwoomsaan isaas baay'ee cimaa waan tureef dhumarratti sadarkaa geggeessummaatti ol ba'e. Erga aangoo qabatee booda Usmaan kiristaanota Arabiyaa hundi koppii quraana isaanii jechuunis hiika kakuu haaraa afaan Arabiffaa akka fidan ajaje. Sanaa booda Usmaan quraana deebisee barreesse. Barumsa bu'uuraa kiristaanummaa haaluun gara kitaaba biraatti jijjiire. Kiristaanota Arabiyaas quraana isaa isa manca'e kanaan akka amanan dinqisiise. Hayyoonni seenaa Islaamaa waan Usmaan hojjete ni yaadatu. Garuu seenaan sun iyyuu manca'eera. Saahii Al-Bukhaarii 4987 keessatti akka dubbisnutti Usmaan koppii tokko isa deebisanii barreessan quraana mancaa isa haaraa gara kutaalee biyya hundaatti erge. Barreeffamoota quraanaa kaan hundi quraana kiristaanaa isa dhugaa fi jalqabaa barreeffamoo gartokkee yookiin guutuu ta'anis akka gubaman ajaje. Kanaafuu Islaamummaan musliimonni har'a amanan kun amantii Muhammad lallabe miti. Muhammad Yesuus Kiristoosiif bitamuu lallabaa ture. Usmaan garuu Allaan waaqa dhugaa tokkicha Yesuus immoo ergamaa Allaa qofadha jechuun ergaa kana mancaase. Kunis Yesuusin xiqqeessuu fi namoonni kiristaanummaa amantii Muhammad akka hin hordofne dhowwuufi. Odeeffannoon kiristaanummaa Muhammad inni humna qabu akkasitti gara diinummaatti jijjiirame. And that's how Muhammad's powerful Christian message was transformed into anti-Christian propaganda by a wicked pagan deceiver. Now, how can Muslims refute my theory? Amma musliimonni yaada koo kana akkamitti mormuu danda'u? Quraana ragaa godhachuu hin danda'an. Sababni isaas quraanni har'a Usmaanin manca'eera. Hadiisa, siiraa yookiin tafsiira ragaa godhachuu hin danda'an. Sababni isaas
Isaan hundi bara Usmaan booda barreeffaman. Usmaan sahaabaa Muhammad ture jechuu iyyuu hin danda'an. Sababni isaas Usmaan aangoo ofiif jecha seenaa Muhammad keessa of galche jedha. Isnaadaa yookiis ragaa dhalootaan daddarbu qulqulleessuun hiika hin qabu. Sababni isaas hayyoonni sun dhiibbaa barnoota sobaa Usmaan jala turan. Muhammad kiristaanummaa dhugaa lallabe. Usmaan immoo bu'uuressaa amantii har'a Islaamummaa jedhamuuti. Tarii amantii kana Usmaanizim jennee waamuu qabna ta'a. Sababni isaas maddi isaa Usmaan waan ta'eef. Yoo musliimni yaada koo kana falmuu barbaade Muhammad kiristaana cimaa akka ture falmuuf nan qophaa'a. Akkaataa Zaakir Naayik, Ahimad Diidaat, Shariib Alii fi Muhammad Hijaab itti fayyadamanin fayyadama. Seenaa micciiruuf karaan namoonni kun seenaa Yesuus irratti fayyadaman seenaa Muhammad micciiruuf akkam mijaawaadha. Musliimonni Muhammad kiristaana ture yommuun jedhu maal deebisu? Deebiin isaanii inni tokkichi tooftaan ani ittiin Muhammad kiristaana ture jedhe kana mormuudha. Daawit namni tokko ragaa hunda mancaaseera jedhanii dhugaa seenaa hunda gadi lakkisuun gowwoomsaa jechuu qabu. Garuu yeroo waa'ee Yesuus dubbatamu isaanumti waan kana godhu miti. Dhugaan seenaa waa'ee Yesuus Islaamummaa waliin waan wal hin simneef. Phaawulostu seenaa mancaase jedhu. Tole, dhugaawwan seenaa waa'ee Muhammad kiristaanummaa waliin waan wal hin simneef dhugaawwan seenaa waa'ee Muhammad Usmaaniin jijjiiramuu qabu. Kun hammam salphaa akka ta'e argitee? Yoo ati nama hunda jalaa saamuu barbaadde nuyis nama kee saamuu dandeenya. Dhugumatti nama kee kan barbaadu ta'uu baatus. Kanaafuu kiristaanotaa ergaa kana babal'isaa. Kiristaanotaa ergaa kana babal'isaa. Muhammad kiristaana cimaa jireenyi isaa fi barnoonni isaa Usmaan isa waaqota sobaa waaqeffatuun manca'edha. Musliimonni tooftaa mataa isaanii osoo hin diigin kana faallaa isaa mirkaneessuuf waan dubbatan yookiin hojjetan tokkoyyuu hin qaban. Osoo hin diigin kan faallaa isaa mirkaneessuuf waan dubbatan yookiin hojjetan tokkoyyuu hin qaban. Michoonni koo musliimaa kun hundi gowwoomsaa sitti fakkaata? Tooftaan sammuu micciiruu ani amma raawwadhe kun akka qoosaatti sitti mul'ata? Egaa nuyis yommuu guyyaa guyyaan torban torbaniin ji'a ji'aanii fi waggaa waggaadhaan as teenyee isin waa'ee Yesuus Phaawulosii fi kitaaba qulqulluu irratti dhimma wal fakkaataa raawwattan dhaggeeffannu maal akka nutti dhaga'amu amma hubatteetta. Well then, now you know how we feel when we have to sit here day after day, week after week, month after month, year after year, listening to you do the exact same thing with Jesus and Paul and the Bible.